Obboleeyyan akkam jirtu nagaadhaa fayyaa keessanii ilaa amma kan argitan kun argitanii ministeera ittisa biyyaa kan Itoophiyaa kan ture meeshaa waraanaa kan bitames gaafa kana isa kana kan bites meeshaalee waraanaatti waraanni isaanii kan itti biyyatti diigan haaluma kana waliigalteen isaaniillee kanuma ture wanni qara isni lamaan fuudhee biyyachi kaayeefillee kanuma ture aninan usaa ati hojjedhu jedhanii warri dabbalee isaanii kun diyaaspooraan akkana kunilleen warra isaan waliin hojjetan kun immoo ajajaa isaanii hundaati kanneen akka bulguudha ilmaan oromoo dhangalaasaa bahan kanneen faadha fuuldura dhagalaafna jedhanii kunoo kanneen bulguu bitamtuu qarshiidha warra garaaf gurguramee gartee garaadhaaf gara echaa turanii har'aan tana aayibaanii garooman heewna uumaa ta'u dubbiin jiru kanuma jechuu jalatee jibbitu kun immoo jaldeessi ifiifuu jaldeessa wallaahi jaldeessu fakkaata kana eeshi aboo kana wayyaane yaa rabbi itti deebise waan isa goote beekaa beeta tanaaf akkatti wayyaane sii dhufaartii ni qabamta ati isheen lubbuu teessin baastu si fudhatte akka hin beekan akka isinitti gorsan akkasi goggootka yaa badan wasa kasaree digee hin dhageettamti naaf gaan ergannoo isaanii ture kun isaanuma jala taa'e kun olaalu ergamtu kana wanni akkamitti karaa handilli kun jirtu hanqaran tana ergamtu na godhatan je'ee aaruudhaan akka waan laabu kun immoo ergannoo irraa beeran tana gahuun eenyu haasi fidee ala faranjii hojjeta si dhaabe kun oromoodha diila inni waan kana hojjetu maal godhaa turteeti hin iyyitu ture gaafa inni achi dhaaga si buusee eenyu si dubbata yaara namu caal farshoo yaa farshoo hundi keessanuu sanuma galaaf kun yaa kun duraan isaaniif arrabamu deebiin kun ala muslimee nyaataaf sir injiraatta biyya abbaa keessanii nyaatanii kun olaalagaa kun olaa meeshaan qorannoo qoratu minilik baasa jechuun minilik ilma minilik DNA keetileen himaa shakkiin qabu kun ola obboleessa kee hin gartamiti obboleeyyan kan kee kana ola obboleeyyan kan kee kana baradhu kun ola rabbaan keessun kana dhiiga sinu dhiiga keenya malee jiraachuu danda'u beeka malee nafxanyoonni dhiiga keenya as geesse akka cuenuma wayyaa ilmaan nafxanyaa dorummaa waggaa 100 ilmaan nu keessatti dhiifatanii ilmaan afaan oromoo dubbatanii har'a kunoo mee eessa jira ittisa waraanni ittisa biyyattii yoo du'e lumuutti awwaalama nololaka akkasitti lumuuttiidhaan awwaalamanii meeshaa waraana isaanii dadandandandadan bum asumaan subscribe nu godhu hin dagatinaadha subscribe share godhaadha like share godhaa nu guddisaa galatoomaa